akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo Yuutiif marti keessan siniin jechuun jaaladha. Qiddoo Yuutiif akkuma barame subscribe, like gochuun jajjabeessaa siniin jedha. Egaa guyyaa kaleessaa Ruutiyyee jechuudha. Baay'ee gammaddee kolfitee dhuftee jechuudha. Argitaniittu baay'ee keessan illee itti gammadaa turtanii. Dhugaadha baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Baay'ee kolfi koollee deebi'eellee jira. Waan baay'ee maatii koo biratti baradheetoo jira. Maatiin koo waan baay'eedhaan na gorsaa jiru. Barnoota gaarii na laachaa jiru. Eddan dhufee immoo na laatu na hubaasu malee ani isaaniidhaa fi bunallee danfiseetoo hin beeku. Amma garuu buna danfisaa fi waan tokko tokko waliidhaan hin haasofnaa. Hojiidha kan isaan jiranii. Obboloonni koo immoo ijoollee fudhachuudhaa fi hin dhufuu jettee jirti jechuudha. Egaa waan na dabarsee hin beektu. Baay'een keessanis immoo naaf gammaddaniittu na jajjabeessaa jirtu. Sin qabaachuu kootti guddaa boonaa maatii koo biratti. Dhugumaan jabaadhu. Ati dubartii gootaadha. Cimtuudha. Abdii hin kutatiin har'a boru miti naan jechaa kan jirtanii. Innaa akkasumaanis immoo waan inni nutti abdii horadhu naaf kenneera Waaqayyoo. Kanaafiyyuu wantumtini gaabbuyyuu hin jiru. Inni hanga har'aatti na gargaare boruunis na gargaara. Shakkii hin qabu jettee jirti jechuudha. Egaa dhugaadha baay'ee nama gammachiisa. Nuti kaleessa maatiin qabduu, obboleessa hin qabduu, obboleettii hin qabduu jechaa kan nuti dubbachaa turre jechuudha. Egaa yeroo tokko tokko gaafa maatiin jechuudha waan akkanatti hin galiin namaan jedhanii didaniitti galanii deebi'anii gaafa kufan fa'ii yaada keetii yeroo isaan namaan jedhan ni jira waan ta'eef waan akkasiitii laata jennee yaadaallee turre. Dubbiin garuu akkas miti. Gaa'ela ishee keessaa hin gallu of isheetiidhaa fi of dandeessuu jechuudhaan natti fakkaate jechuudha. Egaa isheen buna ishee osoo akaawaa jirtu akkasumallee faandishaallee hojjattee mi'a ishee gadi babbaafatteetoo turte jechuudha. Isaanis immoo halarraa hin dhufanii har'a buna nu danfistee jedhanii jechuudha. Buna dubartii garaatti baattu egaa dhuguudhaaf jirra. Baay'ee nuti toleetoo jira. Osuma jedhanii obboleettii ishee faanas akkasumallee harmee ishee faanallee haasawanuu jechuudha. Harmeen ishee egaa Ruuttaadhaan yeroo baay'ee hin jaalatu ni dubbatus jechuudha. Ati anaaf liyyuu dheedhuun egaa keessattuu immoo mucayyoo dhumaa waan taateef jechuudha. Osuma akkasittiidhaan haasawaa jiranuu dhuma gubbaa irratti egaa biraankii goote jechuudha. Biraankiin isheen gootes immoo maalidhaa? Cineensuun na qabee na waraanaa jira, na kutaa jira yoo jettu jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf isuma dhugaan se'ee jechuudha. Maaliif jennaan viidiyoo ishee keessatti jalqabuma irratti iyyuu biraankiidha kan jedhu hin jiru jechuudha. Nuttis hin himne isaanittis hin himne wanta ta'eef na kurtee na kute jettee jechuudha. Jabanarraa lafatti gadi buustee sana booddee hin naan jechuudha. Isaanii achi nagaa sirra nagaa jettee firaashii qopheeffatteetti waan ta'eef firaashirra kaa'anii bajaajii jedhu ol fuudhan jedhu waan ta'e jedhu bilbili jedhu osuma kana jedhanu jechuudha. Isheenillee doktora kootti naa bilbila osoo jettu jechuudha. Sanaa booda egaa utuma sana akkasittiidhaan cannaqamanuu xiqqoo cannasseeftee jechuudha. Ana hute na qurxee osoo jettu booda irratti biraankiidha jetteetoo isaanitti himte jechuudha. Innaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi biraankii hojjechuun ishee garuu gaariidha. Haa ta'uyyuu malee immoo ati naati jechuudha. Akkasumallee gaayyuu warri obboleettiin illee jechuudha rifachiifteerti. Gammachiisuuf jettee buna ishee gadi babbaafattee deettee booddee biraankii akkanarratti hojjattee jechuudha. Ati ishee baay'ee cannaqamanii gaasaanis immoo dubartii kinfiitii qabdu irratti ofii kootti na dhukkubaa akkamittiidhaan kana na naasistaa jedhaniin jechuudha. Siistuun ishees immoo anillee homaa miti. Isheedhaaf yaaddu isheen haadha ijoollee baay'eetidha. Cineensuu maal akka ta'e sirriitti hin beekti jedhanii dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha natti ka'an jechuudha. Isheenis bakka dhiisaa kaa bira darbaa kaa biraankii dha'uu maali dha'uu jetteen jechuudha. Egaa isaan immoo akkamittiin kana gochuu dandeesse jedhanii jechuudha. Dhufuu rakkoo hin qabu.
gaafa ciniinsuun keessatti dhufeera ta'ee yaada keetidha siin jedha akka barbaadde ta'in siin jedha. Simmi jedhiitii ilaali immaa gaafa isheen miixattu jetteen jechuudha obboleettiin ishee jechuudha. Osoo ani miixadhu akkamittidhaanii cal jettanii ilaaltu inni kun hin danda'amu sobaadha jettee jechuudha. Isheenuu kana beektii irratti hojjette waan ta'eef jechuudha. Egaa dhugaa haa ta'u gaaf sana in argita. Akka barbaade ta'ee gadi dhiibi jettaan jechaanii turte jechuudha. Waan hundumatti itti beektisa dhugaan siniin jedhame dubartii cimtuudha dhugaa dubartii baay'ee cimtuudha jabduudha ani argeera jechuudha. Isa kanadha egaa abbaa manaan immoo jechuudha ishee sana faana jechuudha. Ishee faana gottootamaa jira ishee faana siif hojjechaa jira ittiin dubbatiinadha hin kaffaasisiin ana jalaa jedha jechuudha. Isa kanadha. Ammallee aammachuu dhiisii na aammachuu dhiisii na tuttuquu dhiisii jedheenii manatti gorfatee bahee jechuudha. Amma alatti dhudhungachuu kana chaapistik irratti hambisuu kanallee dhiisteetoo jirti jechuudha. Mana keessatti jechuudha silaa waliin jiraachaa jiru jedhaniiru mana isaa akka barbaaddetti hidhatti ganama wajjin gaafa aappii baristeessa sana fa'ii yookiin immoo guyyaa dhaloota isaatii sana kabajje fa'ii ganama wal bira akka turan isheen immoo biraa baatee jechuudha. Kan isheen deebiteetoo isaadhaan gammachiiste jechuudha. Isheen egaa ammatteetuma ofuma harkaa galfachuudha kan isheen barbaaddu of harkaa galfattu wanti rootiyyee dhibe hin jiru. Ani waan baay'ee baradheera jetteetti waan baay'ee hubadheera jireenyi maal akka ta'e illee bareera jetteetoo jirti jechuudha. Kana booddee wanti na dhibu hin jiru akkan jabaadhee dhaabadhu. Akkan bakka waan hundumaanii xankaarraa ta'u sirnaaf dhaabbata kootidha. Maatiin koos immoo waan baay'ee isaanii gaa'ilaanis jireenyaanis waan baay'ee warra darbanidha waan baay'ee warra arganidha. Gaa'illi akkanadha naan jedhanii sirriittidhaanii na hubachiisaa jiru jireenyi maal akka ta'e jetteetoo jirti jechuudha. Isa kanadha baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf. Gaafa waan hundumayyuu obsanii qoyfi kootiifan of danda'a ofii kootiifan waan jireenya koo kana dhaabbadhaa jedhanii gaafa hiixatanii gaafa waan baay'ee ta'an jechuudha. Waan nama hin qabne waan fira hin qabne akkasumas immoo waan dandeettii hin qabne wayii yeroo itti namni akkasittidhaan nama madaaluu ni jira jechuudha. Inni kaan immoo wakabaa fi dubbachaa fi waan baay'ee jechuudha. Amma fakkeenyaaf Abiraam jechuudha yeroo baay'ee argatanitti yoo ta'e hiriyoonni bukkee jiru namoota baay'eetu bukkee jira jechuudha. Isheen kun immoo namni tokkittiin bukkeen turre jechuudha. Namni tokkitti yeroo bukkeen turretti nuti egaa maalidha jechaa kan turre jechuudha. Warra ishee faana walitti bu'umsa qabdi bakka inneetuma kan wanni inni jechuudha. Isa bukkee garuu Abiraam akkasidha Abiraam kanadha Abiraam isa kanadha Abiraam maalidha gaa'ela isaa akka digamuun barbaadu maal jedhanii ishiillee taraa waamanii waan barbaadan gaafachaa ishiinis deebisaa fi kan turte yeroo sana akka waan qofummaa akka waan nama hin qabneetti jechuudha. Roobel sana fa'is argitanitti roobel sana fa'ii faanas immoo umaallee obboloota miti isa dhugaa dubbachuuf obboloota miti akka wayiitti firuma wayiillee walirraa yoo qabaatan malee argitanitti ta'e obboleettiin miti roottaa nuti isin hin beeknu jetteeni turte jechuudha. Haa ta'uyyuu malee jechuudha bakka baay'ee gammaddee jirti dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee namatti tola. Obboloota jajjaboodha qabaatte isaan immoo miidiyaa irratti ba'anii kanaaf sana kun isa kanadha jechaan ture jechuudha. Keessan akka bilbiladhaan waliin haasawaa turanii roottaan irra deddeebitee dubbachaa turte jechuudha. Haasawaa turte jechuudha. Akkasitti wanti hundumtiyyuu kan namaa fi raawwatamu kan namaa fi xumuramu ammas immoo nagaadhaan deessee nagaadhaan mucaa ishee guddifattee bakka akkuma nama kamittiyyu of akka dandeessu abdiidha jechuudha. Akkasumas Abiraam faana gargar baanii gargar hin baane hin argitu yoo isaan walitti deebi'u jechuudha. Garuu Abiraami wanti inni hojjechaa jiru kun wanta namni ittiin isa tuffatu hangasaa kan ittiin namni sabaru wanti inni hojjechaa jiru waan gaarii akka hin taane waan bareedaa akka hin taane jechuudha. Abbaa isaa caala nuti hin beekne nuti jala muraniitu dubbataniiru jechuudha himaniiru jechuudha. Gaarii miti kun hin galuu didee deebi'uu didee na aarsaa jira mana kooyyuu ennaa dhufe na baqata jedhaniitoo jiru jechuudha.
kun immoo egaa dadhabina isaati malee gaarummaa isaa miti jechuudha. Isa kanadha